Yooyyaa baga gammaddan walumaan baga gammaddan hordoftoota amantii ortodoksii baga gammaddan maaliif har'a taatee addaatu Arsii keessatti ta'amaa jira jechuudha. Taatee addaa hojjettee jechuudha har'a Arsiin akkasuma abbichuulleen keessa jira. Dhugaa waan nama gammachiisudha. Tokko namoonni tokko nuti Oromoon jechuudha amantaa otoo wal qooduun taane afaan keenya biyya keenya san keessatti Hacaaluun maaliif akka wareegame Jawaar maaliif akka dubbachaa ture kuni biyyi keenya suni akka mirga argattu mirga dubbachuu isaanii amantaa isaanii afaan isaaniitiin akka dubbatan akka faarfatan amantaa isaanii kana jechuudha. Warroonni siyaasaa wanni dubbataniif wanni miidhamaniif wanni du'aniif maaliif mirga biyya keenya san keessatti argamu. Asin dur viidiyoo itti maxxansee ture jechuudha namichi suni Amaariffas otoo waan taane kanaaf jechuudha namoonni Amaariffa dhageeffatan namoonni dubbisuu dandeettan waan isaan haasa'an turan ni beektan jechuudha. Har'ammoo taateen addaa Arsii keessatti waan nama gammachiisudha. Dhugaa baay'ee tokko gammade jechuudha. Hordoftoota amantaa ortodoksii baga gammaddan irra deebi'een isin jedha. Maaliif biyya keenya keessatti afaan keenya dubbachuun waan guddaa afaan keenya kadhannaa keenya kadhachuun jechuudha. Kan musliimallee kan kiristaanallee afaanuma kamuu biyya keenya san keessatti afaan ufiitiin abbaan jechuudha. Biyyoota keenya san keessa garuu Itoophiyaa jedhamtu san keessa amantaa hedduutu jira. Amantaa hedduutu jira akkasittis garuu amantaa hedduutu jira. Kanaaf jechuudha Arsiin har'a waan addaa galmeessite waan addaa hojjette akkasuma abbichuuleen keessatti argame jechuudha. Dhugaa waan nama gammachiisudha. Kuni barumsa kuni waan guddaadha. Jarri maaliif waan kana dubbatan akka gaafa dhiyoo kana jechuudha waa hedduu haasa'anii turan jechuudha jarri. Garuu dhugaan soota keessa baate. Maaliif dimokiraasiilleen soota keessa dhufa. Har'a Arsii keessatti taateen ta'e kun buur bakka biraatittis socho'uu danda'ama jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin maaliif afaan isaaniitiin faarfachuun waan guddaadha. Afaan isaaniitiin faarfachuun waan guddaadha. Maaliif kadhannaan namuu kadhannaa ofii garaagaraatiin dubbachuu mirga dubbachuu isaanii afaan isaaniitiin warroonni amantaa ortodoksii warreen har'a Arsii keessatti waan akkasii mallattoo akkasii agarsiisan sun baay'ee na gammachiisee jira. Isinillee baga gammaddan isin jechuun barbaada. Maaliif afaan keenya yeroo afaan isaaniitiin yeroo dubbatanii mirga isaanii argatanii dubbachuun isaanii nuufis gammachuudha jechuudha. Maaliif namni wanni dubbatuuf biyya isaa san keessatti dimokiraasii argachuuf biyya isaa san keessatti akka fedhetti afaan ofiitiin waan fedhe dubbatee waan fedhe waaqeffatu jechuudha. Kanaaf samuunallee baay'ee dubbatamee jira gama tiktookitiin. Asirratti warroonni amantaa biraa maaliif akkas jettu jechuun jiraachuu danda'a. Isin tun dubbataa otoo hin taane tokko ta'uu barbaanna. Oromoon tokko ta'ee afaan isaatiin wanni waaqeffatu kadhannaa isaa gaggeeffatu kuni tokko wanni nama maaltu dhimma keenya keessa sin galchee keessanii kenna jechuun hin jiru. Yeroo kamuu namni walii birmata wal bira dhaabbata waliif gammada waliif gadda kan hubachuu qabdan. Tarii namoonni tokko yeroo namni amantaa biraa yeroo namni amantaa musliimaa irraa dubbatu isaan maaliif waa'ee amantaa keenyaa dubbatanii maaliif waa'ee amantaa keenyaa dubbatan jechuun keessanii dhoolu akkas jedhamuu qabu. Wal faana deemuu qabna akkuma yeroo gaddaas yeroo gammachuus akkuma wal faana jiru ammas kunis gammachuu kenna waan ta'eef walirraa qooddachuu jechuudha. Wal duuka gammadu wal duuka gadduudha isinii galee. Kanaaf waa'ee dhimma amantaa keenyaa dubbachuu kuni gammachuu namooyyuu mataa isaatiin har'aa waan Arsii keessatti ta'e kuni baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf abbichuun immootuyyuu suutuma soota keessa asuma jechaa dhufa jechuudha. Waa'ee asin durallee irraa dubbatee jira jechuudha. Mirga keessanii ani dubbachuullee hin danda'u jedhee jira jechuudha. Maaliif yoo amantaa kamiinuu waaqeffattan inni ani dhorkuun qabu jedhee jira. Amantaa mirga keessan afaan Oromootiin hin dubbate afaan Oromootiin waaqeffatinaa
Injini kuni waan guddaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuu bilisummallee asumaan dhufti. Bilisummaan jedhan sun suutuma suuta keessa dhufaa jirti. Inshaallah ni bilisoomna. Ammallee ni bilisoomna. Kanarratti uummata Arsii guddaa alfaadha.